Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaalatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii Abbush Mobile Appatu. Har'as barnoota biraatiin walitti deebinee jirra daawwattoota kan koo. Appilikeeshiniin irra isiniif qabadhee dhufe appilikeeshinii hunda keessanuu fayyadu. Hundi keessanuu buuftanii itti fayyadamuu qabdan isiniin jedha. Faayidaan appilikeeshinii kanaa daawwattoota kan koo bilbilli keessan akka tasaa ta'ee bishaanitti seenuu ni bala. Bishaanitti seenuu qofa osoo hin taane bilbilli keessan jiidha xiqqishullee harka keessanirraa gara bilbila keessanirratti yoo seene miidhaa bilbila keessanirra geessaa jechuudha. Bishaan xiqqishulleen gara bilbila keessanii keessa yoo seene miidhaa bilbila keessanirra geessa waan ta'eef appilikeeshinii amma isinitti agarsiisu kana fayyadamuudhaan bilbila keessan bishaan gara keessaa seene akka gara alaa baasu taasisa jechuudha. Appichi kuni appilikeeshinii kana Play Store jala seentanii buufattanii Play Store keessanii erga seentan booda iddoo sarchii kanarratti Clear Wave jettanii barreessitan. Clear Wave. Clear Wave app jettanii barreessitan. Sana booda appilikeeshinichi isa kana anamma bilbila kiyya irratti gadi buufadhee waan qabuuf open godhaa, isin immoo install godhattu. Open ka jedhu kana irratti yeroo tokko gattuqee gara keessaa seenaa. San booda appilikeeshinichi akka kanatti isiniif bana. Itti fayyadamni isaa waan nama dhibuu hin qabu. Iddoo press jedhu kanarra seentanii appichi kun vibration systemidha. Akkuma bilbilli keessan bishaanitti seenetti battalumatti yeroo san baaftanii appilikeeshinii kanarra seentanii iddoo press jettu kana yeroo tokko yeroo gattuqxan vibration cimaa qaba. Vibration gochuudhaan bilbila keessaa bishaan gara alaa akka baasu taasisaa jechuudha. Iddoo press jettu kanarratti yeroo tokko gattuqxan sagalee garagaraa dhageessisa jechuudha. Anamma isinumatti agarsiisuuf malee sagalee garagaraa dhageessisa. Bishaan bilbila keessan keessatti seene sagalee garagaraa dhageessisuudhaan vibration godhe bishaan akka bilbila keessan keessaa gara alaa ba'u taasisaa jechuudha. Keessattuu gara maayikii fi maayikiraafoon irratti bishaan seenu keessattuu gara maayikii fi maayikiraafoonii bilbila keessaniitii irratti bishaan seenu battalumatti gara alaa akka ba'u taasisaa jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kana bilbila keessan irratti gadi buufadhaatii bilbilli keessan akka tasaa bishaan yoo seene yeruma san baaftanii appilikeeshinii kanarra seenuudhaan bishaan gara alaa akka ba'u taasisuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoota kan koo barnoonni keenya kanarraa kana fakkaataa. YouTube chaanaalii kana warroonni haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Warroonni maatii taatan immoo like gochuudhaan share waliif godhaa isiniin jedha. Hanga barnoota itti aanu walitti deebinutti nagaan turaa. Turtii gaarii.